Naannoo magaalaa Dambii Jaamtee karaaleen isin argitan kun uummata lammii keenya godina Duneet Oromiyaa bulchu keessa aanaa dhidheessaa irra qubatanii akkanuma dhufanii asitti darbanii kutanii gaafa sana dachiillee utuun sirreessiniif dachiin caffeetti taatee qubsumni isin ta'uufii dhabdee egaa gaafasiitii hanga yawwanaa mootummaan raashinumaan jiraachisuu jira jechuudha. Sani asirraa Dooyyoo fi dagaagaa bakki jedhamtu kiiloomeetira 75 fagaatti beeytee karaa rakkisaadha. Raashinumallee achitti argachuu dadhabanii baatii sadiifaa achitti raashina dhabanii turanii rakkatanii sana amata lamaan soomana keessa jirruu kana achirraa gallakkisanii miilaan ilmaan gurratanii yaanii dhufnaan ummata keenya hawaasa wanni goonee hirmaachifnee akka isaan dachii kanarra sharumallee ijaarratanii irra jiraatan goonee Khaan immoo addaraashaa masalxanyaa tokko jira ture sanillee irraa cabsinee bannee akkasitti kunoogaa jiran jechuudha. Amma mootummaan hanga tokko raashina ni kennitiifi khaan immoo maatii nam sagalfaa kudhanfaa kan qabu jira. Raashinni sun jechuun kiiloo 15 faa fudhatee hin geenye jira jechuudha. Sanii akkasitti jeetti kiiloo 15 kannaniif jeetti kiiloo 15 qofaa fudhatu jira. Ilmaan immoo yoo xiqqaate nama sagalfaa kudhanfaa san anarra isaanuma yoo dubbistan gaariidha inshallah. Hanganumaan irraa beekaanillee hundan beeku beeyte hanguma tokko hanguman irraa. Akkuma laaltanii gartanitti manni sheekha keenyaa sheekaasitti masgiida kana ijoollee qaraayisu manni sheekaatis kana bakki isaan laal hanga kana jechuudha. Nuyi mana sagaraatiif bolokkeettiidhaan Ibna baradii yoon jechuu baadhes namni gariin kaballaataa gaarii akkasitti tolfatee mana sagaraati wanni jechuu jiru ammoo namni muslimaa tokko ka quraana rabbii baatu yeroo kaan aduu keessa yeroo kaan rooba keessa akkasitti taa'ee qara'uu qaraasisuun kun egaa sawaaba gama rabbiitii waan guddaadha ammoo nuti dirqama keenya bahuu qabna waan ta'eef kana yerootti kennuu qabnuun jaan akka kootitti rabbi irraa haa jaallatu. Rabbi irraa haa jaallatu. Ummata keenya kana haqiiqaa dubbachuu yoo ta'e gaafan dubbii kanatti himu akkanatti illee nu bannee amma eega dhufanii kunoo imimmaaniif qabachuu dadhaban Sheekh Jamaalis ta'e akkasuma Injiinar Abdurrahmaan Hussein. Anis masgiida iddatti salaatanii fi idda ijoolleetti qaraasanii baay'ee guddaadha inni ammoo manni namni galu kana fakkaata. Anis kushinaadha. Kushinaadha ma kun bakka nyaatatti godhatanii mi? Eenyu maqaan kee? Keessanii manni kun? Kuni kushinaadha kunoo? Mana keessanii? Inshallah hagam takkas jirtan? Hagam takka? Darbal sadii eegalu. Eegaa as dhuftanii? Maatii meeyya. Kasi yooma dhuftan? Waggaa tokko geenya nama keenyaa waggaa ka 15 faagii asirra jira. Qaama 15 gee? Nama keenya irra dhufu. Isin namata meeqa? Nate waggaa 8. Eegaa dhuftan waggaa 8? Asirra waggaa tokko nama waggaa 8 to ka eegaa asirra dhufe waggaa 8 gee ka yaa insaan 15 gee isa sanarra dhufnaa jira. Akkas isaan irraas dhuftan? Kun amma manni keeti? Akkas ijoollee meeqa qabda? 5 qaba. 5 qabda? Ijoollee 3 qaba. Hawaasa kiyyaajii 5. Abbaa manaatii fi isin askaa 5 jechuudha. Nama 5 olitti. Nyaatas asuma godhattaniiti bakki galmaati. Sharaan kun gizee roobaa isinitti nimmisu? Nama dhimmisa gaagizee horatee jiraame. Nama dhimmisa. Hedduu irratee ilaal qaawwanni inni naqu kun horaadha. Inshallah rabbiin furmaataniif dagaa jajjabaadhaa. Tatanarraa hamtuutis numa jirti. Jabaadhaan nutis achumaa dhufne achumaa isin laaluu dhufne gargaarsa isinii goone jennee obboleeyyan keessarraa gargaarsa ol qabne isinii dhufne inshallah. Sheekha magaalaan tun maal jedhamti maqaan isii? Magaalaa Dambii jedhamti. Magaalaa Dambiiti. Manneen hedduu jira moo abbaa warraa meeqaas jira?
abbaa warraa walumaa galatti aanaa keenya kana keessa warri amma akka kana sharaadhaa fi waan adda addaa keessa jiru abbaa warraa 1,500 ni gaha. As bakka magaalaa Dambii kana immoo gandalamaa jiranii waliigalli isaanii abbaa warraa 800 wayii ka keessaa hedduu rakkataan immoo abbaa warraa 250 ka raashinallee hin qabne jechuudha. Ka galmaa'anii jirre. Kan immoo raashina qaban immoo kaan immoo raashina ni qabanii raashina isaanii gahaa miti jechuudha. Har'a kan nuti amma ni gargaara inni yaaluu jiru abbaa warraa 550 jechuudha. Warreen amma mana ijaarrachuu jiran kun haaree amma dhufe. Lakki amma isaanuma keessaa ilma isaanii guddataa mire bara amma warri kun eegama biyya isaanii gallakkisanii bahanii egaa aanaa kana dhufaniiyu har'a waggaa 15tti dhiyaatanii jiran. Subhaanallah. Ilmaan isaanii gaafa san amata 15 har'a fuudhe mana bahaa jechuudha kanatti. Kana mana bahe kun. Wallaahi waan qalbiin namaa baadhattu miti. Waan qalbiin namaa baadhattu miti. Manneen haaree. Manneen haaree. Sharaatti dhabneetuma akkanatti ijaarameetuma ta'aa jira waa tokko mallee wanti argamee hin jiru. Sharaa gubbaarra godhatan dhabdani? Kanas dhabneetuma ta'aa jira kanumatti rakkanneetuma ijaarree lafa dhiisne. Hagam takka keessan egaa as dhuftan? Waggaa 2 fi amma waggaa 3 keenya waggaa 3ffaa lakkoofsifneerra amma soomanni dhufaa jiru kun waggaa 3ffaadha ammaanti. Magaalaa kanaa jechuudha. Magaalaa Dambii kanarra eega dhufne. Amnami kiiloomeetira 75 amna miilaatiin deemne ijoollee miilli nu harkatti hiitee torbee meeqa karaa kana yaane achi as geenye. Kana geenyaan ammaan tana sheeggaaliin dhubrii rabbi haa dheeressu jireenya gaarii rabbi haa kennuufi isaatuutu hangana bootaa kana nu kaa'e hangana ilmoo namaa nu godhaa jira malee hanga kana sababa isaatiin as turre malee wallaahi akka dhala namaatti nuti xiqqishollee ni jiraanne illee jennee yaanne silmaa ammoo akkuma jirrutu amma hangasuu eega isin kana argachuufis baay'ee gammanneerra kanaafuu isinis jajjabaatanii akkuma nu gargaartan isin gaafanna. Eenyu maqaan kee yabbare? Zalika. Zalika. Zalikaadha. Yaa gamta ka keessan egaa dhuftan? Waggaa 3ffaa amma keessa jira. Ijoollee meeqa qabda? Ijoollee 6 qaba. Ja. Kasii? Ijoolleen 6 naaf ta'an. Si abbaa manaati wajjin nama 8. Kun mana keessanii jechuudha? Keenya kun amma. Ijoollee isin isin haa guddisu. Rabbiin nama jira. Shira. Jabaadhaa rabbi isin haa jabeessu. Akkana magaalaa keessa bittinnaa'anii jiranii. Sharaaleen kun hundi isaanii diime? Addaraashni sunis? Addaraashni sun bakka gobaaxaa jedhaniini masalxanyaa dargii duriiti. San duraan akkasi cufamee onee taa'ee ture. Gaafa isaan rakkatanii bakka itti seenan dhaban muka jala taa'urra innee itti uummanni banee itti galche. Ustaazota keenya karaa TV amaltaniin isinii beeknaani kanaaf nu gidduutti argamu jaraatiin baay'ee maqaa naatiin guddifnee galateeffannaa. Kanarraa ka'ee sagantichi qophaa'ee Addambabuu kanaan naate. maaliif kan inni barbaachisummaan isaadha? Akka biyyaattis akka aanaa keenyaattis akka godina keenyaattis qabatamaa rakkoo keessa jiru giddu galeessa godhannee ustaazonni keenya mootummaa keenya aanaa wajjiniin qindoomuudhaan qaamolee deeggarsa kana keessatti qooda fudhachuu danda'an otuu nama addaan hin baasin otuu saalaan hin fooyin otuu sanyiin hin fooyin sababa dhukkuba koronaatiin wajjiniin wal qabatee maatiiwwan baay'een harkaa gara afaanii jiraatan ni jiru. Yeroo kana immoo dhukkubichi akkuma amma nu walirraa fagaadhaa isin jedhaa walirraa fagaachuu akka jirruu fi namni gadi ba'ee hojjechuu kan hin dandeenye maatiin harka qalleeyyiin baay'ee waan jiruuf deeggarsa kana sababeeffachuudhaan qaamoleen mootummaa paartii keenya abbootii amantaa keenya abbootii amantaa akka biyyaattis akka naannootis qabnu gidduutti argamanii sagantaa kana saaqanii deeggarsa amma humna jara ka'umsaaf ta'u waan nu dhiyeessaniif nus akka bulchiinsa aanaatti baay'ee galateeffachaa tariitii
Ustaas Gaaliin bal'ina isaa dhufaatii isaa akka aanaa qofaatu tun taane akka godina keenyaattis akka godina qofaatu tun taane akka naannoottis akka naannoo qofaatu tun taane akka federaalaattu gahee guddaa taphachaa jiru waan ta'eef nageenyatti taasisee immoo rakkoon kun qunnamnaan akka nama tokkootti qofaatu hin taane akka abbaa amantaa qofaatu hin taane akka nama biyya kanaaf dhaabbatutti wareegama garaagaraa kaffalaa har'a ga'aniiru. Anas immoo sababa kana godhachuudhaanii deeggarsa adda addaa namoota dhuunfaa abbootii amantaa bira ga'uudhaan nu deeggaraa karaa jedhuun nu olitti deemuudhaan nama kana nu gidduutti affeeraniiru. Maqaa rabbiitii fi maqaa keenyaan hin galateeffannaanii kanaaf amma isaaniin asittiin affeeraanii barbaachisummaa isaatii fi akkaataa maal akka qophaa'e akka isaan ibsan maqaa rabbiitiin affeeraa fiteera.